Aadaa fi eenyummaa walii kabajuun jireenya hawaasummaa cimsuurra darbee tokkummaa biyyaatiif gumaacha guddaa qabaa jedhan barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo. Barattoonni Yuunivarsiitichaa guyyaa ayyaana sabootaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa kabajanii jiru. Ayyaana cimdeessaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo ayyaana uummattoota sabootaa fi sablammoota 18ffaa mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti kabajaniiru. Akka Yuunivarsiitichaatti ayyaanni kun yeroo arfaffaaf kan kabajame yoo ta'u, barattoonni naannolee garaagaraa irraa dhufan aadaa fi shubbisa isaan ibsu agarsiisaniiru. Pirezidantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee sirnicha irratti argamuun yaada kennaniin ayyaanni kun duudhaa waliin jireenya hawaasummaa barattootaa cimsaa jedhan. Yuunivarsiitii jechuun Itoophiyaa xiqqoo jechuudha. Kanaaf kabajni ayyaana kanaa fakkeenyummaa guddaa qabaa jedhan Dr. Lataan. Guyyaa har'aa ayyaana sabaaf sablammootaa akka biyya keenyaatti yeroo 18ffaaf kabajamaa jiru. Kabajaa ni jirra. Akka Yuunivarsiitii Dambidollootti immoo yeroo sadaffaadhaaf kabajaa jira jechuudha. Murteessummaan ayyaana kanaa yoo ilaalle keessumaa akka yuunivarsiitootaatti yeroo ilaallu yuunivarsiitootii barattoota koornarii biyyattii hundumaarraa dhufan akkomodeet godhanii simatanii kan barsiisan waan ta'eef jaalala waliif qaban agarsiisuudhaaf jaalala isaanii akka cimsan gochuudhaaf aadaa walii walirraa akka baratan gochuudhaaf keessumaa gama amantaadhaan utuu waliin qoodin sanyiidhaan illee laga gamana jedhanii utuu waliin qoodin akka waliin jiraatanii fi waliin jireenya isaanii gabbisuudhaaf yuunivarsiitii keessatti kabajamuunsaa bu'aa olaanaa qaba jechuudha. Keessumaa yuunivarsiitiin daayivarsiitii akkomodeet akka godhu beekamaadha waan ta'eef yeroo adda addaatti ayyaana kana yeroo kabajnu barattootni aadaa huccuu isaanii aadaa nyaata isaanii afaan walirraa baruudhaan aadaa sirba isaanii walirraa baruudhaan akkasumas walitti dhufeenya isaanii jabeessuu keessatti shoora guddaa taphata jechuudha ayyaanni kun. Barattoonni ayyaanicha kabajanis sirni akkasii aadaa walii beeknee eenyummaa walii hubannee akka kabajaan waliin jiraannuuf ga'ee olaanaa qabaa jedhan. Kun immoo maqaa gaarii yuunivarsiitii keenyaa cimsas jedhan. Maqaan koo Barataa Amaanu'eel Iyyaasuun jedhama. Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa barataa seeraa waggaa sadaffaati. Gamanmaan immoo an pirezidantii barattoota Yuunivarsiitii Dambidollooti. Guyyaa har'aa kan nuti kabajaa jirru guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaadha. Ayyaana kanas wanti nu irratti sababeeffannee ayyaanessaa jirru aadaa wal danda'uu sabaaf sablammii biyyoota kana keessa jiru waggaa dheeraas jiraachaa dhufe itti fufsiisuu fi waan sanas immoo bal'inaan mul'isuufidha. Guyyaa har'aa kan ayyaana kana ayyaanessaa jirru. Maqaan koo Taslaayfuk jedhama. Gambeelaan naa dhufa. Ayyaana baay'ee bareeda, baay'ee toroodha. Barattoota Dambidolloo Yuunivarsiitii baay'ee toroodha. Kiloota teebeloon kakut koo si'achuu paameetime janchee anyam koo baroo aygoo nu argamuwaan ngara ngarne ngar teska loo aymu goro gaadi toofi adiyal. Hali akse kut koo chineru chikoonwaan koo la neen kejen guadame. Siwada chwala talo ay fok tarjiat. Ka Dambidolloo Yuunivarsiitii hali akse kut biate mal. Barataa Safuu Gabbadaan jedhama. Mooraa kanatti barataa aartiiti. Dabalataan immoo pirezidaantii guddina daaqinaa aadaa Oromoo kan mooraa kanaati. Guyyaan har'aa akkuma beekamu ayyaana sabaaf sablammootaa kabajaa jirra. Ayyaana kana kan nuyi kabajnuuf immoo biyya keenya Itoophiyaa keessa beeresabii yookaan sabaaf sablammii hedduutu jira. Sabaaf sablammii hedduun jiru kun immoo garaagarummaa aadaa afaan akkasumas wantoota garaagaraan addummaa guddaa qaba. Soon immoo waan sana garaagarummaa keenya akka miidhagina keenyaatti qabannee guyyaa har'aa akka mooraa keenyaatti kabajaa jirra. ስሜ ሄርሜላ ተሻለ ይባላል። የ3ኛ ዓመት የህግ ተማሪ ነኝ። እንግዲህ እዚህ ግቢ ውስጥ 3 ዓመት ቆይታ አድርጌያለሁ። በ3 ዓመት ቆይታ የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦች አከባበር ትንሽ ለየት ይላል። እናም የብሔር ብሔረሰቦች እንግዲህ በግቢ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ያው ትንሿ ኢትዮጵያ ነች እና የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት እንደመሆኗ መጠን ይሄንን ባህል ደግሞ በሰፊ ሁኔታ ማክበር አንዱ ከአንዱ የሌላውን ባህል ማወቅና እንዴት ደግሞ ተቻችሎ መኖር እንዳለበት ሁሉም ሰው የሚያውቅበት ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አንዱ የአንዱን ቋንቋ እንዲሁም ደግሞ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ባህልንም እያወቀ ተከባብሮ ተቻችሎ መኖርም ልምድ ያዳብሩበታል ብዬ አስባለሁ። Maqaan koo Annaa Fiqiruun jedhama. Kan hin baradhu baayooteekinooloojii waggaa sadaffaadha. Ayyaanni kun immoo gibbiin kun mooraa Yuunivarsiitii Dambidolloo kan inni kabajaa jiru ayyaana sabaaf sablammii amantaan
Aadaan utuun jedhin waliin qoodin akka kanatti kabajuunsaa baay'inatti toleera kabajaa jirras. Aadaan waliin jireenya barattoota yuunivarsiitichaa fi hawaasa naannoo jidduu jiru gaarii ta'us barattoonni iddoo garaagaraatii dhufanii yuunivarsiitii Dambidoollootti barachaa jiran kunneen himaniiru. Gabaasa OBS'if qindaa'eef Ayyaanaa Cimdeessaatii Dambidoolloorraa.